Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa mootummaa Ameerikaa gara naannichaa imalan ogeeyyoonni ol aanoon dhimmoota mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itiyoophiyaa seenan gareen hidhattoota Alshabaabii fi poolisiin humna addaa naannoo Somaalee torbaan tokko keessatti yeroo lammataatiif hidhata har'aatis wal waraanuu gabaafame. Ministeeriin dhimma alaa Raashiyaa Afrikaa keessatti daawwannaa hojii jalqaban kanneen jedhan mata dureewwan oduu kenna guyyaa har'aati. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota gabaabaa adoolessa 25 bara 2022 kan isinii dhiyeessu Mahammad Amin Huseeni. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa mootummaa Ameerikaa gara naannichaa imalan. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamer yeroo lammataatiif Itiyoophiyaa dabalatee Masrii fi Gamtaa Emireetota Arabaa daawwachuudhaaf gara naannichaa kan imalan ta'uu gabaafame. Imala isaanii adoolessa 24 hanga hagayya tokkootti turuu kanaan dhimmoota hidha laga Abbaayii fi waraana kaaba Itiyoophiyaa waliin wal qabatan irratti kan mari'atan ta'uu ibsi ministeera haajaa alaa Ameerikaa irraa bahee ni addeessa. Ambaasaadar Hamer keessumattuu daawwannaa isaanii Itiyoophiyaa keessatti gaggeessuuf jiraniin naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti haala gargaarsi namoomaa itti gaggeeffamaa jiru sarbamaa fi dhiittaa mirga namoomaatiin wal qabatee itti gaafatamummaa mirkaneessuudhaaf adeemsaan gaammaatti jiru akkasumas marii nageenyaa mootummaa Itiyoophiyaa fi bulchiinsa Tigraay jidduutti jalqabame sadarkaa itti aanutti tarkaanfachiisuudhaaf carraaqqii taasifamaa jiru xiinxalloo irratti kan xiyyeeffatan ta'uu beekamee jira. Dabalataanis qondaaltichi kun aangawoota gamtaa Afrikaa Finfinnee keessa jiran waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Mr. Hamer President Bideniin ergamaa addaa gaanfa Afrikaa ta'anii akkuma muudamaniin waxabajjii dabre gara Itiyoophiyaa imaluun itti aanaa muummicha ministeeraa obbo Dammaqa Makonnin dabalatee qondaaltota biyyattii kanneen biroo waliin dhimmoota wal fakkaatu irratti mari'atuun ni yaadatama. Dhiheenya kana paartiin badhaadhinaa biyyattii bulchaa jiruu fi paartiin naannoo Tigraay bulchutti jiru addi bilisummaa uummata Tigraay waraana kaaba Itiyoophiyaa mariidhaan xumuruudhaaf tattaaffii godhamaa jiru irratti hirmaachuudhaaf kophaa kophatti koree marii nageenyaa irratti hirmaatu hundeessuu isaanii beeksisuun ni yaadatama. Haa ta'u malee adeemsi marii nageenyaa kun maalirra akka ga'e hanga ammaatti ibsi kenname hin jiru. Akka mootummaan Itiyoophiyaa jedhutti marichi jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin kan gaggeeffamu akka tahee fi adeemsi isaatis seera Itiyoophiyaa fi nageenya biyyoolessaa waliin kan wal simatu taha. Haa ta'u malee dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa dhimmicha irratti yaada kennaniin adeemsa jaarsummaa guututti gamtaa Afrikaa qofatti dhiisuun gama isaaniitiin fudhatama kan hin qabaanne ta'uu himuun pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa kallattiidhaan jaarsummaa irratti hirmaatuu qaba jedhan. Ameerikaan wal waraansi Itiyoophiyaa keessatti adeemaa jiru dhaabbatee furmaata siyaasaa hunda hammateen nageenyi itti fufiinsa qabu biyyattii keessatti akka mirkanaa'uuf deeggarsaa fi tattaaffii dippiloomaasii gootu ammas cimsitee kan itti fuftu ta'uu himti. Dhimma hidha laga Abbayaa ilaalchisee ammoo marii furmaata dantaa qaamolee hunda galmaan ga'uu fi akkasumas waliigaltee naannichaaf caalatti nagayaa fi guddina fidu kan deeggartu ta'uu pirezidaanti Baayiden torbee tokko dura Saawudii Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti pirezidaantii Masrii Abdul Fattah Al-Siisiitti himan. Odeeffannoo wal qabateen ogeeyyoonni ol aanoo mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii wixataa har'aa Itiyoophiyaa seenanii jiran. Komishiiniin walabaa ogeeyyota ol aanoo sadii of keessatti hammatee fi ogeettii seeraa lammii Keenyaa taate Maaskaarii Beetii Marungiitiin durfamu kun yeroo muddee 30 bara 2020 asitti jiru keessa sarbamiinsa mirga namoomaa fi yakka waraanaa dabalatee seerotni idil addunyaa cabsamuun yakkoota gurguddoo bal'inaan Itiyoophiyaa keessatti raawwatamuu qaamolee garaagaraatiin ibsamaa ture akka qoratuuf ji'oota muraasa dura mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hundeeffame. Gareen ogeeyyotaa kun ammatti qaamolee hawaasaa fi dhaabbilee garagaraa kan dubbisu akka tahee fi daawwannaa isaanii ilaalchisee adoolessa 30 bara 2022 ibsa kan kennu ta'uun beekameera. Gareen hidhattoota Alshabaabii fi poolisiin humna addaa naannoo Somaalee torbaan tokko keessatti yeroo lammataatiif wixataa har'aatis wal waraanuu gabaafame. Hidhattoonni Alshabaab torbee dabre irraa eegalee haala kanaan dura mul'atee hin beekneen daangaa Itiyoophiyaa qaxxaamuruun lola cimaa kan gaggeessaa jiran yoo ta'u wixataa har'aatis yeroo lammataaf humna addaa naannoo Somaalee waliin wal waraanuu BBC'n gabaase. Lolli wixataa har'aa kun godina Shabalee aanaa Feerfeer iddoo Laasquun jedhamutti kan gaggeeffame yoo ta'u kunis lola cimaa torbee dabre godina Afdeer aanaa Hirgallee iddoo Aatoo jedhamutti godhame booda isa hamaa ta'uu ibsame.
haleellaa cimaa milishoonni Somaaliyaa irraa dhufan humna addaa naannoo Somaalee irratti torbee dabre raawwataniin miidhaan cimaan akka dhaqqabe gabaafamee ture. Pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustafaa Umar dilbata kaleessaa gara bakka torbee dabre lollitti adeemsifamee eega imalanii booda humni addaa naannichaa iddoo Hulul jedhamutti hidhattoota Alshabaab rukuteessee daaraa godhuu Tiwiitarii irratti barreessan. Lolli yeroo lammataaf wixata har'aa godhame mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota Alshabaab daangaa cehuun gara Itoophiyaa seenan guutumaan guututti barbadeessuu erga himee booda. Lolli jalqabaa xumuramee guyyoota lama booda hidhattoonni Alshabaab 200 ta'an Somaaliyaa bakka Hiiraan jedhamu irraa gara Itoophiyaa imalaa jiraachuu aangawoonni naannoo sanii BBC afaan Somaaliitti himanii turan. Kanuma hordofuun humni addaa naannoo Somaalees daangaa irratti humna walitti qabachuun akkasumas raayyaa ittisa biyyaa booda irra isaan dhaqqabeen walitti qindaayanii wixata guyyaan hidhattoota Alshabaab irratti dursanii dhukaasa banuu BBC'n gabaase. Alshabaab amma dura Itoophiyaa irratti haleellaa cimaa akkanaa raawwachuu baatullee yeroo garagaraa aggaammii gochaa turu aangawoonni Itoophiyaa ni himu. Miseensonni Alshabaab IS shanee fi finxaaleyyii faannoo Amaaraa magaalaa Finfinnee irratti haleellaa raawwachuuf turan jedhaman 454 to'atamuu sanbatuma dabre mootummaan Itoophiyaa beeksisee ture. Mootummaan naannoo Somaalee ibsa kamiisa dabre baaseen gartuun Alshabaab Somaaliyaa irraas ce'uun naannoo Somaalee karaa Naayil Karree keessa bahuun naannoo Oromiyaa seenee waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamu waliin walqunnamuuf karoorfatee ture jedha ibsi mootummaa naannichaa. Haa ta'uutii waraanni bilisummaa Oromoo himannaa kana ilaalchisee hangammaatti ibsi kenne kan hin jirre ta'us humnoonni lamaan kaayyoo fi galmi isaanii kan waliin simanne ta'uu ibsuun sochii gareewwan lamaanii wal qabsiisuuf yaaluun sirrii akka hin tahin lammiileen biyyattii miidiyaalee hawaasummaa irratti yaada isaanii ibsataa jiran. Dabalataanis mootummaan Itoophiyaa adaduma rakkoo biyya keessaa humna waraanaatiin furuuf yaaluun kallattii hundaanuu daangaan biyyattii banaa hafuun Itoophiyaan dirree hidhattoota idil addunyaa keessa burraaqan ta'uu malti sodaan jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti ka'aa jira. Ministiriin dhimma alaa Raashiyaa Afrikaa keessatti daawwannaa hojii jalqaban. Weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte hordofuun qoqqobbii diinagdee fi dippiloomaasii biyyoonni lixaa irra kaahaniin Mooskoon hawaasa addunyaa irra jireessarraa moggatti dhiibamuun danqaa siyaasaa fi diinagdee hamaa keessa galtee jirti. Haala kana fooyyessuuf jecha ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov daawwannaa hojii biyyoota Afrikaa keessatti gaggeessaa jiranitti fufuun Kaayiroo irraa ka'uun Koongoo Biraazaavil seenan. Lavrov imala Afrikaa amma gaggeessaa jiran kanaan Itoophiyaa, Yuugaandaa fi Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootis daawwachuuf kan karoorfatan ta'uu ibsame. Dilbata galgala Kaayiroo eega seenaniin booda jalqaba pirezidaantii Misri Abdul Fattah al-Siisii waliin itti aansuun ammoo gita isaanii ministeera dhimma alaa Saamii Shukrii waliin wal arganii jiran. Sergey Lavrov Saamii Shukrii waliin ta'uun ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin duula waraanaa Raashiyaan Yuukireen keessatti gaggeessaa jirtu ilaalchisee aangawoota Masrii kanneen wal dhabdeen kun gama siyaasaa fi dippiloomaasiitiin akka furamu gaafatan waliin mari'achuu isaanii ibsanii jiru. Lavrov ibsa kanaan mariin nagayaa kanaan dura taasifamaa ture adda cituu isaaf Yuukireen himatan. Daawwannaan qondaalli ol aanaan mootummaa Raashiyaa Kaayiroo irraa jalqaban kun pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden biyyoota baha jiddu galeessaa erga daawwatanii yeroo torbaan lama hin guutin keessatti godhamaa jira. Pirezidaanti Baayiden walgahii biyyoota galoo galaana Arabaa dabalatee Masrii, Joordaanii fi Iraaq waloodhaan Saawudii Arabiyaa keessatti gaggeeffatan irratti hirmaachuun biyyoonni naannichaa Raashiyaa irratti dhiibbaa akka godhan gaafatanii akka turan gabaasichi ni mul'isa. Daawwannaan ministeerri haajaa alaa Raashiyaa Afrikaa keessatti jalqaban dhiibbaa Ameerikaan kallattii hedduun Raashiyaa irratti cimsitee itti fufte jalaa dandamachuudhaaf kan yaadame ta'uu VOA'n gabaase. Biyyoonni Afrikaa hedduun weerara Raashiyaan Yuukireen irratti gaggeessite kallattiidhaan balaaleffatus tahee deeggaruu dadhabanii cal'eensa filatanii turan. Daawwannaan Raashiyaa kan ammaatis haala kana fooyyessuun biyyoota Afrikaaf cinaa hiriirsuuf kan yaadame ta'uu ibsamaa jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun gaggabaaboon har'aaf jennee qindeeffanne kanuma hanga ammaa turan oduu isinii dhiyeessuun kan isin faana ture Muhammad Amin Hussein qophiilee WBC kanneen hafanitti fufuu